Rodeebiin ashamaa kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophii addaa keenya har'aatiin xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed waliin turtii taasisuuf jirra. Dhimmi har'aa irratti mari'annu immoo gabaasa dhaabbanni mirga namoomaa fi falma Amnesty International ifa taasise irratti dabalanaan kan xiyyeeffannu. Kanumaan wal qabatee qabxiilee gabaasota kana keessatti eeraman tokko tokko kaasuudhaan Jawaar waliin irratti mari'annaa. Jawaar Gaaffiif deebii keenya fayyadamaa ta'uu keef guddaa galatoomi siin jenna. Tole guddaa galatoomii. Egaa akkuma jalqaba irrattis kaasuudhaaf yaale Amnesty International gabaasa bal'aadha kan inni baase keessumaa sarbamiinsa mirgoota dhala namaa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa raawwatamaa jira jedhee wal qabate. Keessumaa addatti immoo naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti haalota mudatan bal'inaan kaasuunidha kan inni xiinxalu gabaasni kuni. Hin baratamne keessumaa bulchiinsa ministeera muummee Abiy Ahmed keessatti dhaabbileen mirga namoomaa fi falman gabaasota babal'aa akkasii wayita isaan qabatanii ba'an baay'ee si mul'atu turani. Yeroo kanatti gabaasni akkasii kun ba'uun maal mul'isa? Gabaasichuma akkamiin ilaalte qabiyyeessa? Addunyaarra dhaabbilee mirga namoomaa hedduutu jira. Isaan keessaa gurguddoon lama. Tokko Amnesty International kan yeroo dheeraa jirudha. Kan lammaffaa Human Rights Watch kan jedhamu jechuudha. Dhaabbileen kun dhaabbilee biyyoota jira addunyaarra jiran hunda irratti gabaasa dhiyeessanii biyyoota hedduu keessaayis damee warra qabanii gabaasa isaanis gabaasa odeeffannoo qabatamaa irratti dhiyeessan waan tahaniif mootummaalee addunyaa qaamota addunyaa biratti illee dhageettii guddaa qaban jechuudha. Mirgoon Amnesty International fi Human Rights Watch dhaabbilee mirga namoomaa adda duree ta'an gabaasni isaanii shakkii malee fudhatamu akka ta'e yaadachuun barbaachisaadha. Itoophiyaa irratti yeroo dheeraadha kan hojjetanii hojjechaa kan turan garuu gabaasa gurguddaa dabreeti kan dhiyeessan. Namni wanni adda baafachuu qabu fakkeenya waggaa namni hidhamu waggaa namni ajjeefamu ibsaa fi gabaasni adda adda. Ibsiin baasan fakkeenyaa fi ati yoo hidhamte yoo hidhamuun isaa sirrii miti mootummaan gad lakkisuu waan akkasiin jedhan incident balaan tokko yoo uumame balaa sana irratti mootummaan wanni godhe sirrii miti jechuu danda'an sun ibsa. Gabaasni immoo investigative reporting kan jedhaniintu jira. Qorannoo guddaa godhanii comprehensive bifa ta'een kan godhan paaternii agarsiisuudhaaf adeemsa sarbama mirga namoomaa biyya tokko keessatti systematic bifa ta'een dabree waan godhamu tasa waan godhamu sun ta'in systematic bifa ta'een bifa hojii mootummaatiin kan hojjetamu godhan gabaasa kana dhiyeessu. Fakkeenya nan yaadadha Human Rights Watch dargii irratti gabaasa waggaa 17 dhiyeesse yeroo tokko. Eega sirni wayyaanee kun dhufe immoo waggaa 5 yeroo tokko akkasitti gabaasa ni dhiyeessu jaarman lamaan kunu. Itoophiyaa irratti Amnesty International erga gabaasni dhumaa inni godhe bara 2014 irratti because I'm Oromoo kan jedhu gabaasa bal'aa dhageettii guddaa argate mootummaa sana irratti illee dhiibbaa godhee kufaatii argamsiisedha kan dhiyeesse. Sanii as yeroo duraatiif jechuu gabaasa akkanaa kana gabaasa qorannaa guddaadha kan peejii yookiin immoo fuula 72 qabu hoggaa dhiyeessu yeroo duraatiif. Erga muummichi ministeeraa kun gara aangootti dhufe immoo dhaabbilee mirga namoomaa lameenuu ta'anii kanneen biraatu dabalatee warri UN Human Rights warri jedhamullee jira lammaffaadha isaan tokko sadarkaa dura irratti hin jiranii. Isaanis dabalatee yeroo duraatii fi dhaabbanni mirga namoomaa gadi bu'ee qorannaa godhee gabaasa yeroo dhiyeessu yeroo duraati jechuu waggoota lamaan kana keessatti inumaahu ji'oota muraasa kana xiqqoo ibsa baasaa jiranii. Gabaasni kun kan duraati. Maal jechuudha waggaa jenne waa lama akeeka. Akkuma uummata biyya kanaa akkuma qaamolee siyaasaa biyya kanaa waggoota duraa keessatti jijjiiramni biyya kana keessa dhufee abdachiisaa waan tureef dogongoroota mootummaan hojjetus sarbamiinsa mirga namoomaa mootummaan hojjetus obsaa fi dhoysaa fi dabran akkuma biyya kanatti namni godhaa ture jechuudha. Amma garuu bakka obsuu fi dhoysuu hin danda'amne bira waan gaheef qabatiinsi mirga namoomaa biyya kanaa dogongoroota bira dabree systemic sirnumaan itti yaadamee karoorfamee akka tarsiimoo siyaasatti hojjetamuu isaa waan hubataniif gabaasa kan dhiyeessuun saaxiluun yakka hojjetamaa jiru kana saaxiluun
dhiibbaa mootummaa kanarrattis fiduudhaaf yoo danda'ame kararra kaa'uudhaaf hin fayyadanii madaalanii qorannoo gahaa kana godhaniiti kan fidanii tokko kan si agarsiisu kana lammaffaa immoo warri biyya faranjiis akkuma warra biyya kanaatis baranee hanimuun jechuun baranoo jechuudha. Mootummaan kun baranoo isaa fixee waan jiruuf gara hojii siiriyaasii seenuu akka qabuu fi akka duritti harka dha'uuniif akka duritti dhoysuu fi uwwisuun barbaachisaa akka hin taaneef gahaa akka hin taane akka ta'edha kan agarru. Basically riippoortii amma dhiyeessan kanaan the honeymoon is over jecha akka jiran kan hin argaa jiru. Tole gabaasa kana keessatti qabxiileen garaagaraa eeramaniis kan isaan jiranii isaanuma ijoodha jedhaman wayitaa gaafnu ajjeechaan seeraan alaa garmalee raawwatamaa jiraachuu kunis humnoota tikaa mootummaan bobbaasu kan sadarkaa garaagaraatti jiran raayyaa ittisa biyyaa humna addaa poolisii kan naannolee jechuudha akkasumas milishaadhaanis kan raawwatamu jira poolisii dileedhaanis kan raawwatamu jira wantoota inni as keessatti eera keessa jechuudha. Gama kan biraatiin hodhaa jumlaa tollee fi sanqallee fa'aa dabalatee gochoota raawwatamanis wanti inni kaasu jira jumlaadhaan namoonni kumaatama hedduutti lakkaa'aman hidhamaa akka isaan turan jalqaba bara 2019 irraa kaaseeti kan inni eeru darbee yakkoonni mirga namummaa garaagaraa gudeeddii maal kunis yeroo isaanii garmalee itti raawwatamanidha jechuudha wanti inni kaasu jira. Mancaatii qabeenyaadhaanis wal qabate ajjeechaa keessatti keessumaa wanti miidiyaaleen tokkollee keessaa beek godhanii yookaan boolli godhanii baasanii mata duree oduu godhataa jiran fa'a bilbila keetu walgahii keessatti waame jechuudhaan nama ajjeesuu fa'a kanatu caqafamee jira gabaasa kana keessatti mee qabiyyee gabaasaa Amnesty International kana akkamiin ilaaltee taateewwan as keessatti eeraman kunoo haala qabatamaa biyya kanaa kan ibsudha jechuu dandeenya. Gara qabiyyeetti seenuu duratti iskooppii isaa bal'ina qorannoo kanaa hubachuun barbaachisaadha. Sarbamiinsa mirga namoomaa jiru hunda miti kan ammate. Oromiyaa keessaa godina Gujiiti kan irratti xiyyeeffate. Bakka tokko lama akkas kan Wallaggaa tokko malee qorannoon guddaan kan irratti fuulleffatanii isaan dalagan Gujiidha. Tokko kana kan lammaffaa naannoo Amaaraatirraa miidhaa uummata qabaantirra gahee irratti kan gabaasa dhiyeessanii Gujii irratti kan fuulleffatanii tokko isaanii ji'oogiraafikaalii limited akka ta'e beekuu hubachuu qaba namni keenya. Lammaffaa immoo barri isaatis hanga dhuma bara 2019tti qofa kan turedha. 2020 baay'ee keessa hin jiru. Amajjii 2019 irraa hanga dhumaa irratti kan jiru ji'a 20 uwwifne jedhanii garuu gabaasni bal'aan akka ilaaletti 2019 keessa kan godhamedha. Kana jechuun ji'oota dabre kana keessatti yeroo intarneetiin cufamee balaan buufamaa jiru san keessatti waan godhamaa jiru baay'ee isaa uwwisan qabu. Akkasumas immoo amma gabaasa kana keessatti bakka sochiin walitti bu'iinsi waraanaa jijjiiruudha kan kabar godhe. Sarbamiinsi mirga namoomaa ajjeechaan hidhaan kun immoo gara godinaalee sochiin waraanaa keessa hin jirre godinaalee Shawaa Afran keessatti Arsii Baalee keessatti Harargee keessatti Jimma keessatti bal'inaan kan dhufe bara 2020 kana keessa waan ta'eef kan kunillee uwwisa hin arganne uwwisni kun kan 2019 kan 2019 qofa akka ta'e namni hubachuu qaba. Kana keessatti gabaasni kun bal'ina haa qabaachuu dhabu malee gadi fageenya garuu qaba. Keezilee takkaahuu gabaasaalee sarbamuu mirga namoomaa irratti fuulleffatan san sirriitti qorataniit akka waakkachuu hin dandeenyetti guyyaa fi yeroon haalan wal qabsiisaniit kan gabaasan san qofa osoo hin ta'in ragaa ijaa nama tokkoo qofa osoo hin ta'in warra miidhamee qofa osoo hin ta'in warra biraallee wal madaalchisaniiti kan dhiyeessan. Wantoota baay'ee nama gaddisiisuu fi nama qaanessu. Baay'ee agarta fakkeenyaaf kan itti kaafte gurbaan tokko waraanni uummata walitti qabee walgahii teessee odoo jiru bilbila irraa guuranii jiran laal. Bilbila nama hunda irraa guuranii jiran. Bilbila guuramee jiru kana keessatti bilbilli nama tokko iyye. Bilbilli nama tokko kiishatti hafeeti jechuudha goraan kiishatti hafee iyye. Iyyinaan ka eenyuti jennaan harka baasee abbichi daldalaadha immoo nama beekama beekta. Anaa jedhee harka baase. Achi garagal jedhee duubatti lakkaa'ee jechuudha uummata duratti. Kuni waan baay'ee nama gaddisiisu bakka adda addaatitti namoonni mana hidhaa keessaa baafamanii gabaasni tokko jira fakkeenyaaf mana hidhaa keessaa baasanii mana hidhaa fuulduratti kan rashanan
Kun amma babal'atee dhufee jira amma torban darbe kana keessa gabaasota adda addaa dhiyeessaa jirtan kana keessa kan mul'ataa jiru. Kuni waan darguun baroota duraa irratti yeroo qashibbirii san hojjetaa jiru kan biyya kana yaadachiisu jechuudha. Nama qababee harka mootummaa jiru gadi baasanii rashanuun tokko kan keessatti ilaalame. Kabiraa daa'ima waggaa 8 qabanii haati ta'es jirti fidiyanii haadha daa'ima waggaa 8 hidhuu. Ayyota umriin deeman ilmaan keessanis jedhanii hidhuu. Kun yeroo sanatti kan godhame. Dhiyeenya kanatti immoo amma dadaritti Harargee bahaa dadar keessatti ayyota akka ilmi ishii waan hin jirreef ilma kee fidiyanii kan hidhan agartee jechuudha. Paatern wanni reefu hin jee wanni gabaasni babal'aan Amnesty International fi Human Rights Watch dhiyeessan taatee hin dhiyeessan taatee yeroo tokko otoo miti kan dhiyeessan isaan kan dhiyeessan waan itti fufiinsan itti yaadamee akka sirnaatitti akka tarsiimuufitti lafa kaa'amee dhiyaatudha hojjetamaa jirudha kan saaxiluudhaaf irratti yaalame as keessatti waan hedduu nama suura kenneessu kan agartu Oromiyaa keessatti illee Qimaanta irratti illee wanni godhame Oromiyaa keessatti humnoonni nageenyaa mootummaa ufumaa yakka akka hojjetanii kan agarsiisu naannoo Amaaraa Qimaanta irratti humnoonni nageenyaa yookiin ufiif raawwatanii yookiin immoo milishaan hawaasaa gurmaa'ee uummata Qimaanta irratti tarkaanfii fudhatu cal'isanii complicit jedhanii cal'isanii beekaa osoo argan dhaabsisuu danda'an itti dhiisanii akka nama fichisiisanii kan gabaasu wantoota hedduu keessa jira kana keessa akkuma siin jedhe fuula 72 keezii tokko isaa irratti ragaa qabatamaa wajjin kan dhiyeessan jechuudha. Gara gaaffii koosa ijootti haadee binuuti ammas of duuban si deebisa. Taateewwan achi keessatti eeraman kunniin gabaasa kana keessatti qabiyyeen gabaasa kana keessatti hammatame haala qabatamaa biyya kanaan ni ibsa itti yaadda. Ni akeeka malee ni ibsu. Kun siin jee kuni bara 2019 jarri kun aangootti ka dhufe 2018 hanga 2019 yeroo baraneeti yeroo baranooti yookiin hanimuun ture jechuu dandeenya. Yeroo deeggarsa uummataa samma tokko qabaachaa turanii yeroo abdiinis ture yeroo bilisummaan amma tokko turedha. 2019 yeroo baaburri hadiida irraa bahuu itti eegaleedha jechuudha akkuma amma dura jechaa turretti. 2020 yeroo baaburri qilee itti dhaqee yeroo siyaasaadhaan biyya mo'achuu biyya bulchuu akka hin dandeenye hubatanii humnaan uummata shororkeessuun uummata ajjeesuudhaan akkuma gabaasa kana keessatti agarte wanni amma gabaasa kana keessatti kaayame harka dachaa guddaan dabale 2020 keessatti. Harka dachaa kan dabale maali inni tokko godinoota sochiin waraanaa yookiin walitti ribeeloltoota jiru qofa osoo hin ta'in achitti sababa qabaachaa turan. Ribeeloltoota barbaannaa maaliin amma godinoota sochii ribeeloltoota homaa hin jirre keessatti uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatamuu eegalee jira. Uwwifni dachii iskooppiin isaas baay'ee bal'atee jira jechuudha sarbamuun mirga namoomaa biyya kanatti. Lammaffaa wanti achitti keeziin amma isaan qoratanii lafa kaa'an gara 39 fakkaata. Bal'atee jira godinoota Wallaggaa afran qofa osoo hin ta'in yookiin immoo Gujii lamaan qofa osoo hin ta'in Booranni yeroo ammatti wanni godhamaa jiru waan baay'ee nama gaddisiisu Harargee keessatti Arsii Baale keessatti Shawaa kana keessatti wanni godhamaa jiru baay'ee bal'atee deemaa kan jiru inni akeeka malee gabaasni kun waan silaa dhufaa jiru waan biyya kanatti dhufaa jiru ka akeeke malee waan keessattuu ji'oota 5-6 dabre kana ta'ee sirriitti kan agarsiisu miti garuu gabaasni dhaabni birallee gabaasa biraa kanarratti waan kanarratti hojjetaa waan jiruuf yeroo gabaabaatti waan baasuuf tarii waan isaan irraa hanqisan daran agarsiisee dheetin abdaddaa gabaasni isaanii akeeka malee garuu guututti kan agarsiisu miti. Egaa Amnestienis ta'e Human Rights Watch dhaabbilee idil addunyaadha. Amma bakka buutota biyya kana keessaa qabaatanis teessoon isaanii ni guddaan biyyoota biroodha. Bakka isaan wantoota biyya kana keessatti ta'an akkas gadi fageenyaan amma iskooppiin isaa bakka hunda kan waliin ga'e ta'uudhaa baatus bakka muraasa irratti kan fuulleffate ta'us bakka isaan haga kana keessa gadi seenanii dhimma kana irratti hojjetan irratti dhimma sarbamiinsa mirga namoomaa biyyattii keessatti hojjetamaa jiru irratti hojjetan irratti dhaaboleen mirga namoomaaf falmina mirga namoomaaf dhaabannee jedhaman kan biyya keessaa kan hojii isaanii ijoo godhatanii irratti hojjechuudhaaf malan waan kana wayita isaan kaasan hin arginu gabaasa akkasiis wanti baratame hin jiru dhaabbilee mirga namoomaaf dhaabbatan jedhaman kan biyya kanarraa kunoo akkamiin ilaaltame. Dhaabbilee mirga namoomaa hin jiran beeyta biyya kana. Dhaabbilee mirga namooma gariititu jira. Namoota garii
mirga namooma gartuu muraasa. Dhaabbilee gara lamatu kan jiru tokko kan mootummaadhaan wal qabatee jiru kan Human Rights Commission jedhamu jira. Kan lammataa kanuma walaba fakkaatu malee waan garee tokko irratti raawwatamu qofa kan caqasanii. Har'a qofaa miti dhaabbileen kun asuma turan zabana mootummaa kaanitis keessattuu waan Oromoo irratti godhamu akka waan gaariititti sagalee Oromoo miidhaa Oromoo irra gahu himuun miidhaa Oromoo qofa irratti miti. Waggaa lamaan dabre kana rakkoon kan uumame uummata kam irratti jennee ilaallu uummata Oromooti, uummata Qimaanti, uummata Gumuzi, uummata Sidaamati kan dhume. Gabaasni uumaa irra hin jiru. Garuu Finfinneetti gaazexeessaan tokko akka tasaa yoo qabame yoommoo amma keezii tokko jira dubartii wayii waa'ee dhimma koronaa kanarratti waa jettee qabamtee Harar geeffamtee geeffamuun hin qabdi jechuu kiyyaa miti hanga adde Adaanach abbaan alangaa waliigala federaalaa dabalatee itti hirmaatanit nama tokko beeke nama tokko ka seeraan malee Finfinneedhaa qabamee Harar geeffame jaame geeffamuun qabu ture seerri sirriidha jechuu kiyyaa miti. Dachi samiin dhoosanii dhaabbileen mirgoota namummaa kunillee jedhanit maaliif odoo adeemsa seeraan eeggatiin Finfinneerraa qabamtee Harar geeffamte jedhanii dachi samiintu walitti dhoote jechuudha. Oromiyaa keessatti uummata Qimaanti irratti uummata Sidaamaa irratti ajjechaan jumlaa waggaa raawwatamu namni bilbila likee maaliif iyyeedhamee waggaa ajjeefamu mana hidhaa keessaa baafamee waggaa rashanamu deettuun daa'imman isii bira fuulduratti waggaa ajjeefamtu dhaabbileen kun hin gabaasan. Maaliif hin gabaafne? Maaliif akeekni isaanii kaayyoon isaanii mirga namummaa kabachiisuu osoo hin ta'in mirga namummaa ofii mirga namummaa garee tokko kabachiisuu waan ta'e kana durillee beekna jechuudha. Ammallee wanni jijjiirame hin jiru. Gara fuulduraattis yoo kan ta'u taate keessattuu Oromoodhaaf saboota cunqurfamoo biyya kanaatiif tokkoffaa kan iyyachuu qabu. Yakka raawwatamaa jiru kana ragaa wajjin qabatamaadhaan kan dhiyeessuu qabu tokkoffaan Oromoo fi saboota cunqurfamaa kana jechuudha. Lammaffaa dhaabbilee dhugumaan mirga namummaa dhaabbatan kanneen akka Human Rights Watch fi Amnesty International kanatti dhiyeessuudhaan isaan wajjin yoo himanne malee dhaabbileen as keessa jiran madaa keenya irratti yoo tarii haantii suuqan yookiin immoo ashaboo firfirsanii alatti warra saba kanaaf dubbatan jennee yaadnu hin qabnu ani ajaa'ibanatti hin taane. Tole garuma gabaasa Amnesty International kanatti deebina. Amnesty International battala gabaasa kana ifa taasisa irraa eegalee miidiyaaleen idil addunyaa hedduun illee wal harkaa fuudhaniitu dhimma kana kan isaanii gabaasaa jiranii. Miidiyaaleen tokko tokko inumaa badhaasa Noobeelii Ministeerri Muummee Abiy Ahmed argatanii wal qabsiisanii wayita isaanii kataban argine. Dhimmoo kanarratti yeroo Ministeerri Muummee Abiy Ahmed badhaasa kana argatan anumti gaafiif deebisiif taasiseetan ture. Yeroo sanatti wanta tinaan jette tokko ni yaadadha. Ministeerri Muummee Abiy Ahmediif badhaasni kuni akeekkachiisa guddaadha akka jedhutti si wanti kaasa jira. Amma uffata adii irratti balfi xiqqoon yoo mul'atti halaalaa buute halaalaa mul'atti jechuudhaan akka fakkeenyaatti kaastee wanti dubbatte jira. Yeroo sanatti akkuma kan miidiyaaleen idil addunyaa amma dhimma kana gabaasaa jiranii Ministeerri Muummee Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii argatan bulchiinsi isaanii gocha akkasii raawwataa jira jechuun Amnestiin gabaasee jechuudhaan kan isaanii gabaasaa jiran. Dhiibbaan gabaasonni akkasii hordofsiisan jechuun bulchiinsa mootummaa kanarratti hordofsiisan yookaan sarbamiinsa mirgoota namoomaa gochoota biyya kana keessatti raawwatamaa jiran dhaabsisuu irratti isaa ta'u tarkaanfiin itti aanu akka fudhatamu gochuu irratti dhiibbaan gabaasni dhaabbilee akkasiitiin ba'u kun hordofsiisu maalidha jettee yaadda? Bu'aan ni qabus miidhaan ni qabus. Akkuma gaaf duraas hin jetti in fact isaaniinuu jechaatiin ture warra mootummaatinuu. Badhaasni argatan sun dhugaa hojii ji'a jahan duraa hojjetaniif beekamtii ni kenna. Garuu hojii gara fuulduraa hojjechuu qabaniif standardii isaa baay'ee kan ol kaasee ture jechuudha. Miidiyaaleen hundumtuu namni
hoogganaan biyya tokkoo Noobeelii nageenya argate nageenya hoggaa jedhamu mirga namoomaatti dabalataa jechuudha. Namni ajjeefamuu dhabuu qofa osoo hin tahin mootummaan nageenya uummataa eeguuf eegsisuu hoggaa jennu mirga lubbuun jiraachuu, mirga seera malee hidhamuu dhabuu, roorrifamuu dhabuu eegsisuu qabaa jechuudha. Kanaaf namni Noobeelii badhaasa Noobeelii argate tokko miidiyaa addunyaatiif attiraakshinii guddaa akka ta'u ifa jechuudha. Hanga amma intarviiyuu seennetti gara miidiyaalee 67 addunyaa irratti gabaase. Addunyaa irratti miidiyaaleen gurguddaan kamiyyuu hundumtu gabaasaniiru jechuu dandeenya. BBC'n gabaasee jira, New York Times gabaasee jira, Washington Post gabaasee jira, Reuters gabaasee jira, Al Jazeeraan gabaasee jira. Dhaabbileen silaati maqaa dhooftu gurguddaan hundi akkasumas immoo kan dhaabbileen biyyoota hundaa reefu akkasiin jeetti dhaabni Amnesty International fi dhaabni Human Rights jedhaman kuni dhaabbilee dhageettii guddaa qabanidha. Wanni isaan jedhanis kan hin shakkamnedha jechuudha. Kanaaf qorannoo isaanii of eeggannoo guddaadhaan qaamaan argamaniit maddeen qabatamoorraa argataniit kan hojjetanii bifa kanaan gabaasa guddaadha argate. Kun miidhaa akkamii qabaa? Already muummichi ministeeraatii fi paartiin isaanii already waan Haayila Sillaaseenii fi Mallas godhaa turanitti ce'anii jiran. Kunis outer legitimacy, outer external legitimacy barbaadu jechuunis biyya keessatti mormiin waggaa irratti dhiyaatu fudhatamni isaanii waggaa irratti deemu fudhatama isaanii addunyaa irratti argachuudhaaf yeroo hedduu xaaranii fi external legitimacy yookiin immoo fudhatama biyya alaa qaamota alaa argachuudhaaf baay'ee yeroo xaaran agarra jechuudha. Haayila Sillaasee fi Mallas gara dhumaa irratti kan garasi deemanii warri kun immoo ammumarraa eegalanii fakkeenyaaf xaariin baay'een biyya kanatti godhamu yookiin immoo biyya alaatti illee inni godhamu biyya alaa biratti baay'ee faarfamanii jaalatamanii argamuudhaaf carraaqqii guddaatu godhamaa jira, investimentii guddaatu irratti bahaa jira. Sun bishaan jala naqame jechuudha. Fudhatama humnoota biyyoota alaa biratti qabaachuudhaaf deeman baay'ee kan gadi buusudha jechuudha. Keessattuu erga badhaasa Noobeelii warri badhaasa Noobeelii kenneef illee beeki waan kennaniif qabanii. Tokkoffaa hojii hagammaa hojjetame san jajjabeessuudhaaf. Lammaffaa immoo filannoo irratti akka mo'atuuf hamilee kennuudhaaf yookiin immoo legitimacy kennuudhaaf girriidhaan wanni sun kan hojjetame odoo mormiin hedduun jiraatu. Amma warri gaafsan tifoozoo ta'ee harka dhayaafii ture gabaasni kun bakka jirutti harka dha'uuf hin danda'u jechuudha. Kun external legitimacy jennu san jalaa xiqqeessa yeroo biyya keessatti mormiin guddaan rakkoon fudhatama dhabuu guddaan yeroo dabalaa deemu kanatti biyya alaatti immoo wanti biyya keessatti hojjetamu hacuuccaan biyya keessatti hojjetamu yakki biyya keessatti hojjetamu hoogganaa badhaasa Noobeelii argate tokkoon yakki hojjetamu biyya alaatti immoo hoggaa bifa kanaan hoggaa dhagamu fudhatamni biyya keessas hanqataa deema biyya alaa hanqataa deema dhiibbaa guddaa irratti uumaa jechuudha. Tole battaluma gabaasni Amnesty kun ifa ta'e irratti illee gochoonni suukanneessoon haala nama gaddisiisuun godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwatamaa jiran ammas itti fufanii jiraachuu odeeffannoon kallattii garaagaraatiin nu qaqqabe ni mul'isa. Har'umallee magaalaa Gimbii keessatti obbo Laalamaa Rasaasaan rukutuudhaan Addisuu Asfaaf Yohaannis Asfaa namoota jedhaman keessa namni tokko akka lubbuudhaan darbee fi tokko immoo haala ulfaataa keessa akka jirudha kan odeeffannoo arganne. Darbee ministeerri muummee dhimma gabaasuma Amnesty kanarra wal qabatee bu'aan bakka itti kennan hin fakkaatanii deebii kennaniini. Maaliif adeemsa kana kan inni filate mootummaan yeroo ammaa kanatti dhimmoota kanneen irratti of qusachuun osoo irra jiraatu yookaan kallattii garaagaraatiin yaadonni adda addaa osoo dhihaatanii fi gochoota kanneeniin itti fufuu maaliif filate jette? Dongora baay'ee hojjetan sitti bakka beektaa. Tokkoffaa bakka irraa maddan irraanfachuu akkamiin akkas gahan dhiiga ilmaan Oromootiin dhiiga miskiinnan Oromootiin dhiiga kichuuwwan lafaa dhufaniitiin as gahuu irraanfataniit gara uummata kana ganuutti uummata kana tuuffachuutti humnoota amma dura uummata kana gabroomsaa ture dhugaasaa awwaalaa ture salphisaa xiqqeessaa ture wajjin tahanii irratti duuluun waa hillanuma qabsoo isaanii isaan wajjin ture ka siree irraa ka'ee fi irra teessise tuuffachuun xiqqeessuun ormatti maxxanuun dura Oromiyaa keessatti fudhatama dhabsiisaa deeme jechuudha. Abdii gama siyaasaatiin mo'atanii keessattuu gama filannootiin mo'atanii deemu abdiin sun adda qal'ataa deemuun
gama siyaasaatiin yoon kan hin mo'anne taate humnaanis taatu cabsee itti fufuun qaba sadarkaa jedhamutti seenamee jechuudha. Kuni amaluma abbootiin irree hundi beekta abbaa irree taana jedhanii aangoon bayanii. Ummata tokko fedhii isaatiin bulchuun waan laafaa miti. Tokkoffaa fedhii ummata sanii beekuu barbaachisa. Dhugaa ummata sanii galchuufii barbaachisa. Kabaja ummata saniif qabaachuudha barbaachisa. Tajaajila qabatamaa ummata saniif kennuu gaafata. Bakka bu'oota ummata sanii dhugaa ummata sanii harkaa qabanii fi ummanni dhugeeffatu wajjin hojjechuudha gaafata. Bu'uura fi burqaa ofii irraanfachuu dhabuu fi burqaa ofii kunuunfachuudha gaafata jechuudha. Kana gochuu dhabuun yeroo hunda dogongora keessa ummataa wajjin gara morkiitti seentaa jechuudha. Maqaa adda addaa itti dhoobdee ummata namni kudha yoo jiraate tokko yoo keessaa dha'e sagalan harkan kenniisa sadarkaa jettu deemta. Tokko dha'uun sun nama lama yoo sitti fincilise lamaan san keessaan daawdoo jettu ummata hunda wajjin walitti bu'iinsa keessa seentaa jechuudha. Ammas kan argaa jirru very classic akka qorataa tokkotti biyyoota hedduu abbootii irree hedduu waan hin argeef garuu kan ganamummaan akka kanaatti dogongora hojjete baay'ee nagarreen. Ganamummaan kun osoma lafaa waliin ka'in dogongorri kan hojjetamuu eegale. Amma keessattuu Oromoo fi Oromiyaa irraa abdiin kutamee jira. Akkasumas immoo warra ilaalchuun saboota seenaa keessatti akka Oromootti cunqurfamaa turanii fi jijjiirama kanaafis bu'uura ta'anii shoora guddaa taphataa turaniif jijjiirama kanarraayis abdii qabaachaa turan irratti kan miidhaan dhufaa jiru. Reefu si kaasee jira. Waggoota lamaan dabre kana keessatti yoo xiqqaate gara nama 10,000 ajjeefamuun ol biyya kana keessatti. Ajjechaan guddaan kan raawwatame Oromiyaa irratti. Ajjechaan guddaan kan raawwatame Sidaama irratti. Ajjechaan guddaan Gumuz irratti guyyaa tokkotti nama 400 kan ajjeefame. Qamaanti saboota biyya kanatti cunqurfamaa ta'an, saboota biyya kanarraa dhugaa qaban, saboota muummicha ministeeraa kanarraa dhugaa qaban, saboota gaafa muummichi ministeeraa kun gara fuulduraa dhufu baadhatanii ol baasan, dhiiga isaanii daayisanii ol baasan, warra har'a ilmi nama cunqurfamaa tokko gara taayitaatti dhufee jira. Namni dhugaa keenya beeku, gareen dhugaa keenya beeku, ka dhugaa keenya nu beeku, nu galchu, ka immaan keenya nurraa haqu, ka madaa teenya nu qoorsu nu dhufee jira yani abdii guddaa godhaa turan. Keessa deemee waan hin beekuuf warri Qamaanta, warri Gumuz, warri Sidaama cinaa dhaqee argeen ture, cinaa asistis baay'ee isaanii dubbiseen ture. Warruma abdii qabu san irratti mootummaan isaan abdatan sun itti garagalee fichisiise jechuudha. Fixutti seenee jechuudha. Kuni ummata san ummanni abdii horessuun abdiin isaa cabee mootummaa kanaan ammallee deebi'ee akka wal dura dhaabbatu godhe. Deebiin kennamu ummata kana deebisanii araarfachuu, ummata kana deebisanii dhugaa isaa galchuun hafet daran madaa kaleessaatirratti rasaasa dha'uun, madaa kaleessaatirratti haada dha'uun, madeessuun, ajjeesuun, hidhuun itti dabalame. Mind you, har'a waan tokko kalee deengatti ilaalaa ture. Hidhaaf ajjeechaan har'a Oromoo fi Oromiyaa irratti kan godhamu. Naannoo Amaaraa warri Qimaanta irratti rakkoon hin jira. Oromoo irra rakkoon kan jiru. Jidduu kanama duula hidhaa guddatu godhamaa jira naannoo Amaaraa keessa. Gondarii miti, Goojjamii miti, Walloo Kaabatii miti. Godina Oromoo keessatti kan godhamaa jiru. Bakki takkittiin godinni takkittiin dhiibbaan irra jiru godina Oromoo sanii jechuudha. Dirree Dhawaa nama baay'ee hidhaa jiru ji'a torban kana. Oromoo qofa hidhaa jiran. Dirree Dhawaatti jeequmsa hedduu godhamaa ture. Ammallee keessatti hirmaadhee kan inni qabbaneessaa ture, araarsaa ture akkuma beektu. Warra jeequmsa keessa hirmaate sabni hundi gadhiifametti ilmaan Oromoo qofa irratti murtaa'e. Gama kibbaatiin kibba Itoophiyaa jennu waliigala kibba kanatti namni kan hidhamaa jiru ajjeefamaa jiru godina Gujiiti, godina Booranaati. Godinoota biraa keessa hin jiru. Sidaama yoo taate malee Sidaamallee amma qabbanaa'ee jira. Kanaaf ummata kanarratti wanni godhamaa jiru abdii kutannaa. Abdii kutataniit abdii waan kutaniif ummata kana immoo abdii kutachiifne mudhii kunne harka kennisiifne bulchina. Sadarkaa jirurraa milishaalee injisanii qajeelfama ifaa itti kennanii ummata kana kan diriirsaa jiran abdii kutanirraa ka'eeti jechuudha.
Tole gama taateewwan tibbanaatii wal qabatanitti haa ceenu gabaasni Amnesty International keessumaa taateewwan yeroo dhihoodhaas Oromiyaa keessatti ta'aa jiran kana waan of keessatti hammateen fakkaatu atis akkuma kaafte gama kan biraatiin odeeffannoon kallattii garaagaraatiin gara miidiyaa dhufu darbees immoo wantoonni qabatamaadhaan mul'atanii keessumaa humni addaa poolisii Oromiyaa yeroo dhihoodhaa as leenjii godinaalee Oromiyaa garaagaraatti bobbaafame gochoota suukanneessoo garaagaraa hawaasuma keessaa irratti raawwataa jiraachuudha kan mul'isanii waa'ee humna addaa poolisii Oromiyaa dhiheenya gara godinaalee Oromiyaa garaagaraatti bobbaafame yakkoota garaagaraa irratti hirmaataa jiru kana maal jetta akkamiin argite? Yaanni humna addaa dabalataa leenjisuu yeroo lammaa Magarsaatti kan eegale. Yaadadha humnoota raayyaa ittisa biyyaa keessaa turan fi achi keessaa dhiibamanii bahan gara nama 6,000 leenjisuudhaan kan eegale. Yaanni isaa lammaan raayis kan hin dhagaye booda shimal raayis kan hin dhagaye ture maali? Keessattuu gama daangaa adda addaatiin miidhaa uummata keenya irra gahaa ture. Ni yaadatta gama Wallaggaatiin boo'icha guddaa ture. Gama kibbaaf bahaatiin rakkoo adda addaatiin ture. Kanaaf yeroo adda addaa humna federaalaa yaamurra nageenya uummataa bakka vulnerable ta'e kanatti eegsisuudhaaf humna addaa leenjii gahaa qabu lakkoofsa gahaa qabuu fi meeshaa gahaa qabu barbaachisaa ta'eedhuun kan leenjame. Amma garuu faallaa sanii humni silaa nageenya amansiisaa uummataa fiduudhaaf daangaa tiisuudhaaf jedhamee leenjifame aanaatti gara nama 250 ga 300tti bobbaasuudhaan uummata irratti miidhaa kan geessisaa jiranii. Gara fuuldura bal'inaan waa'ee humna kana akkaataa kompoziishinii isaa qorannoon godhamaa jira. Akkuma amma jedheen dhaabni tokko qorannoo godhaa waan jiruuf ragaa wajjin yeroo sana haasa'uun wayya waan ta'aa jiruuf. Garuu nama gaddisiisa. Humni bifa saniin leenjee uummata keenya irratti bobbaasanii ijoollee kichuu ijoollee harka qalleeyyii uummata kana keessaa baate mataa ce'ame ciiranii uummata kana irratti bobbaasuun waan nama gaddisiisu. Yaanni isaanii maal fakkaate? Yaanni amma ajjeechaa hidhaa